Ashama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota maamiltoota chaanala YouTube Isaaq Ibraahim nageenyi koo kan jaalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Siniin jedha arralee vloogin intro miidhagaa ta'e Android keessan bilbila keessan kaan maasii irratti akkamitti akka hojjettanii isinitti argisiisa jechuudha. Viidiyoo tanaan garumaa daawwadhaa siniin jedha jalqaba namoonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun na jajjabeessummaatti naaf ta'a siniin jedha. Viidiyoo tan laakiidhaan eegalaa jechuudha. Viidiyoo jalqaba irratti kaan maasterii keessan bantanii kaan maasteriidhaan jechuudha kan hojjettanii. Kaan maasteriin keessan kana fakkaataa ni bantanii achi booda bakka kana dhuftanii jechuudha. Iddoo new project kan dhuftanii achi booda select gootanii ratio kana jechuudha. Yeroo calqabaaf yoo bantan haala kanaan isinii fida isin amma booda achi booda images set kana biraan dhuftanii kalarii gurraacha kana filattan jechuudha. Xiqqoo akkana dheereffattan jechaadha. Sana booda duubatti deebitanii erga duubatti deebitan booda bakka kana dhuftanii jechuudha. Tekstii barreessitan as biratti tekstii kana ni barreessitanii. Fakkeenyaaf ani yeroo jedhee haa barreessume yeroo jedhee barreessaa achi booda haala kanaan ni bal'ifadhaa jechuudha. Erga bal'ifattan jechuudha achi booda foontii kana filattanii foontii kan isinitti tole filattan jechuudha. Nama foontii isa kanaa filadhuuti san booda raayitiidhaan bakka kan dhufe jechuudha. Achi booda maal gootanii amma akkana gadi siqtanii jechuudha. Text option kan dhukaanii filattanii text optionii kana booda akkana bal'ifattanii waan kana haala kanaan bal'ifattan jechaadha. Erga bal'ifattan duubatti deebitanii amma yeroo tokko duubatti deebitan jechuudha. Sana booda kalarii filattan jechaadha. Akkana gadi siqtanii kalariin as bira jirti kalarii kaanii filattanii achi booda giriinii gootan jechuudha. Kalarii giriinii kana tuqxanii san booda raayit itti gootan jechuudha. As biratti giriinii ta'ee jira jechuudha. Amma san booda amma egaa kalarii filattan bakka kana dhuftanii jechuudha. Iddoo kana iddoo screenshot godhu kana jechuudha. Capture and add as clip keetu lammaffaa irra jirtu sana filattan jechuudha. Kunoo amma as biratti aadnaaf godhee jira. Dhiisaa kanniin lamaan select godhee delete godha jechuudha. Lamaan kanniin delete godha isaan kanniin lamaanii. Isa kanas delete godha. Isa kana qofatu naaf hafaa jechuudha. Isa kana qofatu naaf hafaa. Erga san isa kana naannoo sakandii 6 yookiin 7 ni gootanii achi booda bakka kana dhuftanii jechuudha. Malee duubatti deebitanii iddoo miidiyaa kana bira laayirii kana bira dhuftanii miidiyaa kan filattanii san booda maal gootanii image asseetii gurraacha filattanii jechuudha. Image asseetii gurraacha filattanii ni naannestan jechuudha. Isa kana akka naannestanii ni dhaabdanii asirra gashattan jechuudha. Achi booda gubbaa kan dhuftanii as bira duplicate keetu jirti. Isiisan duplicate gootanii as biraas fiddanii jechuudha. Ni bal'ifattanii barbaachisaa ta'e haala kanaan jechaadha. Ammalee duplicate gootan jechuudha. Asirra fiddanii jechuudha. Erga akkana gootanii isa kanneen jechuudha tartiibaan gaggabaabsaa deemtan jechuudha. Inni kun baay'ee gabaabbataa, inni kun immoo isa kanarra xiqqoo ni dheerataa. Inni kun jechuudha akkana sissitan jechuudha. Inni kun isa kanarra dheerataa jechuudha. Inni sadaffaa immoo isa lammaffaa caala dheerataa jecha. Haala kanaan qubeewwan kana tartiibaan isiniif dubbisaa jechuudha. Haala kanaan wal calcaalchisaa deemtanii mi'a amma tabsisnee ilaallaa wajjumaan. Mee bakka kana kunoo ERO haala kanaan jechuudha tabsiistanii. Amma eega as geessan jechuudha. Akkana siqtanii yeroo tokko waan kana select gootan jechuudha. Akkana siqtanii naannoo 4.7 irratti jechuudha. Bakka kana split kan bira dhuftanii split gootan jechuudha. Split ni murtan jechaadha. Sana booda select gootanii iddoo pan in the zoom jedhu kana dhuftan jechuudha. Pan in the zoom kana dhuftanii in the position filattan jechaadha. In the position filattan jechuudha. Haala kanaan bal'ifattanii in the position kana akkana gootanii jechaadha. Achi booda duubatti deebitanii kana akkana siqsitan jechaadha. Akkana siqsitan jechuudha. Mee amma waliin tabsiisnee ilaalla. Kun haala kanaan isiniif taphataa jechaadha. Amma egaa kana gootan booda maal gootanii save gootan jechuudha. Save tuqxanii bakka dhuftanii save tuqxan jechuudha. Save isiniif godhama galarii keessatti save isiniif ta'a jechaadha. Kun amma xumuree jira duubatti deebi'ee jechuudha. Erga duubatti deebi'ee amma
an duubatti deebi'eera. Isin jechoota lama fayyadamtan jechuudha. An amma eeroo fi vlog ka'edhu fayyadame. Isin immoo kan biraa lama fayyadamuu dandeessanii isa biraa haaluma kanaan hojjettan jechuudha. Amma duubatti deebitanii jechuudha. Kaayin maasterii keessanitti erga deebitan booda jechuudha. Viidiyoo yookiin immoo viidiyoo gabaabaa ittiin vloogingii hojjettan san filattan jechuudha. Description box keessa daawunload gochuu ni dandeessan yoo barbaadan jechaadha. An amma viidiyoo kanan filadhe viidiyoo kana mee kunoo viidiyoo isa kana filadhe jechuudha. Isin viidiyoo barbaadan filachuudha dandeessanii ani isa kana filadhe isin kan isinitti tole filattan jechuudha. Asuma keessaa jechuudha kan maasterii keessan keessa yoo barbaadan. San booda as bira dhuftanii jechuudha iddoo leeyarii kan dhuftanii jechuudha. Miidiyaa kan jedhu kana bira dhuftanii miidiyaa kana filattanii achi booda isa dura seef gootan san kan maasterii keessa dhaqxanii jechuudha. Achi ni baafattanii jechuudha. Sana booda kunoo isa kana jechuudha inni suni isa kana ni bal'ifattanii jechuudha. Barbaadan isa kana akkana gadi siiqxanii iddoo split ka jedhu split screen ka jedhu kana olii gootanii san booda jechaadha. Duubatti deebitanii achi booda kiroomaa kii filattanii kiroomaa kii kan filattan jechaadha. Kiroomaa kii eega filattan isa kana on godhattan jechuudha. Okay, irraa isiniif bada. Achi booda akkana siqxanii jechuudha. Isa lammata kan filattan san jechuudha. Isa lammata kan hojjettan lama isin kan hojjechuu qabdan. Anis lama hojjedhee tokko isinitti waan argisiiseef tokko isinitti argisiisuu hin barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Kaayin maasterii keessan jechuudha. Vlooging kan jedhu ni filadhaa jechuudha. Vloogingii kana ni filadhaa. Achi booda isallee akkuma duraa san split screen godha jechuudha. Split screenii godhee duubatti deebi'a. San booda isallee jechuudha. Kiroomaa kii filadhaa jecha. Kiroomaa kii filadhee duubatti ni deebi'a. Amma tabsiisnee walumaan ilaallaa jechaadha. Mee haa tabsiisu. Kunoo haala kanaan jechuudha. Introo baay'ee addaati inni kuni. Isa kana haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Isa kana haala kanaan create gootanii itti fayyadamuu dandeessanii waan isiniif hin galle yoo jiraate na gaafachuu dandeessan jechuudha. Waan baay'ee miidhagaa fi namatti toludha. Kanarraaf jenne kanumaan goolabna horaa bulaa deebana.